Nuudhiyaada dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii paartiilee mormituu naannoo Tigraay mootummaan hunda matee hundaa'u gaafatan dhaabbileen siyaasaa sadan naannicha keessa socho'an Salsaay Wayyaanee, Wuunatii fi Bayitoon Abbaay jedhaman ibsa kennaniini kan gaafatan dubbiin isaanii kuniin yeroo dhaabni naannicha bulchuu TPLF keessatti qoodinsi uumame dhaga'ame. TPLF yeroo korgeeggisaa jirkanaatti koriirra kan hafan pireezidantiin naannichaa hayyoota walitti qabuuni mari'ataa akka jiran dhaga'ame. Hiika fiixa isaa gabaas qaba. Dhaabbileen sadan kun ibsa isaanii keessatti rakkoon ammaan tana naannicha yaaddessu dhibaa'ummaa sirni dhaaleedha jedhan. Rakkoo TPLF keessatti dhalate kanaan dhibaa'ummaa barootaaf tuulame jechuun ibsuun dhaabichi ammas gateettii uummataa irra taa'uun itti fufuuf qabsoo du'aaf jireenyaa gochaa jira jechuun qeeqaniiru. Kanneen irraa ibsa kennan keessaa tokko ergaa ijoo isaanii akkanaan ibsan. Tigraay እንትትፈልጥዎ አንጻራዊ ልብሃል ሰላሙን አሎ ናይ ሰላሙ ዕለሎ Akkuma beekamu eega waliigaltee Piriitooriyaatti Tigraay keessa nagaan bu'eera. Waliigalteen kun faayidaa nuuf malu argamsiisuudhaas baatu yoo xiqqaate waraana akka dhaabatu taasiseera. Amma kan nagaa jeequu fudhatama hin qabu. Uummannis dura dhaabbatuu qaba. Rakkoon kan maddu sirna keessaati. Akkuma kana dura irra deddeebiin dubbanne paartiin tokko yeroo dhukkubsatu mootummaa waliin hin dhukkubfanne hundeessutu barbaachisa. Mootummaan kun immoo TPLF qofa osoo hin taane paartii hundarraa walitti dhufeetu hundaa'a. Uummati kan hirmaachuu danda'u mootummaan hunda hirmaachisu gaafa jiraattedha. Waamichi paartilee kanaa kan dhaga'ame aangawoota TPLF gidduutti wal qoodiinsi dhalatee korri waliigalaa hunduu irratti walii hin galle gaggeeffamaa wayita jiruttidha. Korri kun aangawoota olaanoo dhaabbatichaan qofa fudhatama kan dhabe osoo hin taane boordiin filannoos ejjennoo amma gaggeeffamuu hin qabu jedhu qabateera. Dhaabbileen sadan dhibdeen aangawoota TPLF gidduutti dhalate uummata naannichaa yaaddessuu himaniiru. Aangoof jecha atakaaroon maqaleetti adeemaa jiru gara waraanatti ce'ee gaaga'ama akka hin uumne uummanni yaaddoo keessa jira jedhaniiru. Dhaabbileen sadan kun pireezidaantii naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni giddugalaa 17 irraa hafaniiru. Ammoo guyyaa kaleessaa eegalee hayyuulee waliin hiree Tigraay irratti mariin akka eegalee gabaafameera. Marii kanarratti aangawaa biraan naannichaa Jeneraal Tsaadiqaan Gabrasillaasee fa'ii keessatti hirmaataa jiru. Paartileen mormituu Tigraay yeroo mootummaan ce'umsaa haa hundaa'u jedhanii gaafatan kun kan duraaf miti. Yeroo waraanni naannichaa goolaa turettis gaafataa akka turan ni yaadatama. Torbaan kana Masriif Soomaaliyaan waliigaltee waraana raawwachiisuu isaanii ifaatti labsan. Masriin Soomaaliyaa keessatti waraana isii bobbaasuu fi yaad qabdi. Waan kan Soomaaliyaalleen hin feeti. Erga Itoophiyaan bulchiin Soomaliilaand ka Soomaaliyaan qaamkii jechu waliin waliigaltee ula galaana raawwateen booda Soomaaliyaan biyyoota Itoophiyaanii hariiroo cimaa waliin hin qabne waliin hariiroo cimsachaa jirti. Waraanni Itoophiyaa biyyi isaanii keessaa bahu ka gaafatte Soomaaliyaan waraan Masrii maaliif simachuu feeti? Masriin ammoo maaliif kan barbaaddi? Masriin Soomaaliyaatti waraan bobbaasuu noo Itoophiyaa fi biyyoota ollaaf maal akeek? Siyaasa ganfa Afrikaa itti dhiyeenan kan hordofan Matt Bryden deebii kan kennan. Well, Egypt is a long-standing partner of Somalia. Masriin michuu Somaaliyaa kan bara dheeraati. Soomaaliyaanis miseensa gamtaa Afrikaa fi liigii Arabaa waan taateef Masrii waliin hariiroo seena qabeessa qabdi. Kan nama ajaa'ibu garuu yeroo Masriin deeggarsa itti dhiyeessiteedha. Masriin waggoota kurnan sadan darbanitti Soomaaliyaaf deeggarsa xiqqaa taasifte. Kanaaf fedhiin Masrii wal dhibdee hidha haaromsa guddicha irratti Itiyoophiyaa waliin uumamerraa kan ka'u fakkaata. Akkasumas Soomaaliyaan dhuma bara kanaa yeroo ergamni Afrikaa amma jiru xumuramutti loltootni Itiyoophiyaa akka ba'an barbaaddi. Masriin qaama jijjiirraa ji'oopolitikaa ta'ee ergama Itiyoophiyaa bakka buusuuf waan dhiyeessitu fakkaata. Itiyoophiyaan qarqara galaanaa Somaalilaanditti dhaabbata humna galaanaa banuu akka barbaaddu dubbatteetti. Masriin kun naannicha keessatti fedhii ishee irratti balaa akka ta'etti ilaaluu dandeessi. Kanaaf Soomaaliyaa keessatti of dhaabuun dantaa Itiyoophiyaatti jiruuf faallaa ta'a. Itiyoophiyaan qaawwa nageenyaa ni fudhatti jedhee hin eegu. Kanaaf gaaffiin baay'ee cimaa ta'e loltootni Itiyoophiyaa Soomaaliyaa keessaa ni ba'uu kan jedhudha. Waraanni Itiyoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa itti aanu keessatti hammatamuu baatus Soomaaliyaa keessa turuuf carraa guddaan jira jedhee yaada. Itiyoophiyaan Al-Shabaab loluu fi naannoo daangaa irratti eegumsa gochuuf Soomaaliyaa keessa hafuuf sababa mataa ishee hin qabdi. Garuu naannoleen Soomaaliyaa hedduun loltootni Itiyoophiyaa akka bahan hin barbaadan. Kanaaf Itiyoophiyaan turuu yoo barbaaddee fi mootummaan federaalaa Soomaaliyaa akka hafan yoo barbaade loltootni
Somaaliyaa keessatti hafuu danda'u. Their troops will remain in Somalia even outside the African Union umbrella. Dhaabbata qorannoo idil addunyaa Chatham House keessa kan hojjetan Abeel Abbaate ammoo sabab Masriin Somaaliyaa feetuuf dubbata. በአንድም ይሁን በሌላ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ስጋትና ጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ ነው። ከግብጽም ጋር ተመሳሳይ ነው። Shakkii Itoophiyaa waliin qaban irraa kan ka'edha. Wanti Masrii waliin jiru adda godhu Masrii naannicharraa fedhee qabdi. Waraana Sudaan waliin hariiroo jabaa qabdi turte. Amma aangoo waraana Sudaan waan raafameef michuu biraa barbaadaa turte. Somaaliyaan biyya ishee keessatti gahee Itoophiyaa laafisuu fi daangessuu feeti. Faalaan immoo Masriin erga dhimma hidha Abbayyaan Itoophiyaa waliin muddama seente hamma tokko sirreessuuf naannicharratti michuu biraa ishee waliin hojjettu barbaadde turte. Kanatti sun milkaa'ee hariiroo yeroo fakkaatu irra jiru. እያደገ ያለ ለጊዜው የሚመስል ግንኙነት ላይ ናቸው። Akkayyuun kun jedhaniitti Masriin Somaaliyaa tooraayyoo bobbaaftee kan fayyadamu Alshabaabii jedhu akkamiin? ኤክስፕሊሲት አይደለም የሶማሊያ ጥያቄ ግን ትልቁ ችግር ምንድነው ሊሆን የሚችለው? Gaaffiin Somaaliyaa waan ifatti dhiyaate miti. Amma rakkoo guddaa kan ta'u xiyyeeffannoon Somaaliyaa fi biyyoota biroo Alshabaab ta'uu dhiisee wal harkisooteera. Sun immoo Alshabaabiif haala mijaa'aa uuma. Si'achi erga waraanni Masrii bobba'ee booda yaaddoon ijoo Itoophiyaa Alshabaab qofa osoo hin taane Masriis ta'a jechuudha. Xiyyeeffannoon dura Alshabaab qofaaf tures akka qodamu godha. Somaaliyaafis ta'ee waraana Masriifis akkasuma. Wal harkisoon kun immoo qalbii tokkoon xiyyeeffannoon isaanii shororkeessummaa qolachuu irratti akka hin taane taasisa. Kun immoo daangaa banaa kiiloomeetira 1,700 dheeratu Somaaliyaa waliin kan qabdu Itoophiyaaf ni yaaddeessa. Nageenyi Itoophiyaas balaaf akka saaxilamu taasisa. Furmaata guddaa kanatti fakkaatu biyyoonni lamaan walitti bu'iinsa irraa of qabanii waliigaltee lamaanuu fayyadurra gahuu qabu. Sababni isaa haala amma jiru lamaaniifuu fayyadu. ውሳኔዎችን አሳልፈው ይሄ የጎንዮሽ መጓተትና ፍትጊያውን ማቆም አለባቸውና ምክንያቱም ለማንም አይጠቅም። Atileetiin gameessee duraanii Komala Haayile Gabresillaaseen gadbuun qabxii Olimpikii fi sababii guddaan hooggansa ta'uu dubbatee hooggantoonni akka hangoo gadhiisan gaafate. Akkuma Komala Haayile Gabresillaasee jedhuutti rakkoowwan yeroo dheeraa fi adoon furamin turuun Itoophiyaan dorgommiiwwan Olimpikii 3 irratti meedaaliyaan warqii 3 qofa akka argatu taasisuun sadarkaa isii gad buusee jedhe. Kanaaf oduu ispoortii dabalatan nuuf ibsuu fi waa'ee likii ammayyuu taana as stuudiyoo na biraatti argama. Ammayyuu yaadii Gabresillaasee kun maal fakkaata? Kan atileet Haayilee gaa yaada namoota baay'eeti. Kan gaazexeessitoonnis atileetonnis deddeebiidhaan kaasaa turanidha. Qabxiin Itoophiyaa dhuguma Olompikii Riyootis eegasii Tookiyoo irrattis amma immoo barana Paarisitti warqii takka. Keenyaan baranuma qofaa 3 qabdi. Otoo walitti hidhaate Olompikii 3 baay'ee caalaa jechuudha. Keessumaa dorgomtoota ergaman irraa ga'umsa qaban irraa akkasumas immoo dorgommii sanas immoo agarreeraa wanti tilmaamuu dandeenyu utuu silaa haalli mijaatee jiraate atileetonni kun silaa milkaa'uu danda'u. Kana dura yoomiif qajeelchaa dubbifnee turre sammuu keenyatti boqochuu dideedhe. Atileetiin hooggansa tasgabbii qabu barbaada. Dubbii jabaanatti fakkaata. Dhuguma immoo akkas atileetiin waa'ee hoogganaa yaaduu hin qabu, dhiphachuu hin qabu. Infi gaandaaf qabaan ta'eedhaa fi kanaaf yaadii Haayilees kanaa wal fakkaata. Waggoota 3 dura yeroo Olompikii Tookiyoodhaa deebi'anis wanti akkasii kun ka'ee ture. Ammoo jijjiiramni hin jiru. Yeroo muraasaaf hin duulama. Namni miira isaan ibsata. Gaafa Olompikiin ga'ee immoo waanuma nama uffachiisu agarra deebiidhaan jechuudha. Gamkaaniin ammoo guyyaarraa pireezidantiin Olimpikii Itoophiyaa Dr. Shabbir Walda Giyoorgis ibsa kennanii jiru. Maal jedhini? Egaa ibsi isaanii sun eegamaa ture. Otoo ibsa isaanii hin kennin dura ganama Haayileen dubbate miidiyaa biyyaalessaa irratti. Keessumaa gaaffiin ijoo maalii pireezidantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Shabbir Walda Giyoorgis aangoo ni gadhiisuu jedha. Maaliif xiinxaltoonnis atileetonnis leenjistoonnis kan deddeebiidhaan kaasan kana waan ta'eedhaa fi dhimma kanarratti deebii kennan maal jedhanii qabxiin dhibuu isaatiif hundutti gaafatamuu qabaadha. Kanaafuu Koreen Olompikii dhimma isaa hin laallanneen qeeqamaa jira jechuun deebisanii egasii boormoo dhimma aangoo gaafatamanii aangoo gadhiisuun furmaanni dhufuu hin jiru. Federeeshinii kubbaa miilaa irraa sababa gadhiisee furmaanni dhufee hin jiru jedhanii akka fakkeenyaatti kaasanii federeeshinii garaagaraa hooggananiiru. Dr. Shabbir garuu bakka isaan dhaqan maratti qeeqatu himannaatu irratti kakka'a garuu isaan himannaa kana hin waakkatuun fudhatanii egaa deebiin Dr. Shabbir dhimma kanarratti kaasan kana isaan osoo hin dubbatiin dura barreessaan Koree Olompikii Itoophiyaa obbo Mililii Maqooyyaa waa'ee gabaasa dhiyeessanii turan dhimma Olompikii kanarratti jechuudha. Maal jedhanii Olompikoota lamaan darbeerraa qabxii gaariitu galmaa'ee jedhanii dubbatanii obbo Bililinyi garuu qabxiin gaafa laalleenne gadaanaadhuma deemaa jira. Riyoo irraa eegalee jechuudha Biraazil irraa eegalee
Tookiyoos gaafa laalleenne Paaris gaafa laalleenne atileetota injifachuu danda'an kan meedaaliyaa argachuu danda'an waltajjiin sun waltajjii guddaa biyyatu bakka bu'a alaabaatu mirmirfama atileetiin kamuu olompikii irratti hirmaachuuf hawwa ammoo akka nama tokkotti gaafa laalteetti wanni qalbisutu jira namni immoo keessumaa Itoophiyaa keessatti atileetiksii kanan jaalata biyya kan injifattu akka mootu barbaada sun garuu irra deebiidhaan mul'ataa hin jiru kanaaf dubbiin isaanii eegamaa ture garuu erga dubbii isaanii booda gaa namoonni yaaduma isaan dubbatan sana irratti itti haasaa jiru egaa waan amma pirezidantii koree olompikii Itoophiyaa irra dhageenye wanni akkasii aangoo gadhiisuun wanta jedhamu hin jiru jedhaniiru ibsa sana irratti atileetiksii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa Daraartuu Tulluun eegamtee turte garuu hin argamne kanaaf si'achi ibsa qofaatti kennu ta'ee baramne garuu qeeqiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irratti jira maaliif atileetonni akkaataatti filataman akkaataatti ergaman irratti qeeqii kan dhiyaate Dr. Ashabir maa jedhanii atileetiksii fiduurratti olaantummaan kan kennine federeeshinii atileetiksii fedhanii dhuguma hojiidhuma federeeshinii atileetiksiiti keessumaa koree teeknikaan jedhamantu jira garuu irra deebiidhaan bulchiinsi Dr. Ashabir qooda keessaa qaba harka galfata ture isaan maa jedhanii gara xumuraa irratti waliin hojjennee turre garuu murteen keessumaa atileetii filuu fi leenjisaa filuu irratti taasifne gatii nu kaffalchiiseera jedhanii wanti amananni jira yoomiif qajeelchaa yeroo dubbisne wanta dubbatee yoo yaadatta ta'e dorgommii 5,000 dorgomuu barbaade eenyuun akka gaafatu qabu yeroo leenjistoota gaafatu Dr. Ashabir gaafadhu akka ittiin jedhanidha kan natti hime egaa dhimma koree olompikii alatti immoo dhimma pirimeer liigis qabna miire akkasuma pirimeer liigiin ingilizii arreegala Erik ten Hag Manchester United tab jalqaba pirimeer liigii irraa Fulham waliin taphachuu fi qophii akka hin taane dubbata maaliif qophaa'uu dadhaban yoo adoo pirimeer liigii jalqabee dhimmaa fi rakkoo galfate egaa barreen gaddaas rakkoo keessa ture kilabiin kun dhimma taphattoota wal qabata egaa taphi isaanii gara sa'aatii afuriitii waan ta'uuf deemuun laalla garuu sa'aatii waan hin qabnee fi asirratti waasii dabaluudhaa fi Arsenaal immoo gama kaaniin Arteetaa maal jedhee taphattoonni isaanii barana waan caalu akka fedhan dubbataniiru kunis bara dorgommii lama walitti aansanii siitiitti aansanii xumuraniiru barana waancaa sana kan isaanii godhachuu akka barbaadanidha kan isaan dubbatan. Ulfaadhu ammayyuu. Guddaa galatoomne. Dhaggeeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna mammaansi galgala kanaa firu fakkaatee dhadhaa waya balleessee jedhan hiikan isa maali dubeessisa sagantaa kan qophees ammayyoo itaanaa keessaniif dhiyees an asli galgalooti ak torbaan dhufuu isaatti akkana nagaa waaqakee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.